Nageenyi haadursu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee sinittima oduu dursuun kan isin faana turan Siraay Sabaatiin. Manni murtii waliigalaa olaanaa federaalaa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka kan qabduu fi yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira kan jirtu Laamroot Kamaal bilisa jedhame. Ajjecha artistii gameessa kanaaf uummata Oromootiin kan shakkamtu Laamroot Kamaal manni murtii waliigalaa olaanaa federaalaa addacha guyyaa kaleessa onkoloolessa 20 bara 2021 oleen abbaan alangaa ragaa gahaa shakkamtuu kana irratti dhiyeessuu hin dandeenye jechuun bilisa jedhame. Bal'inni oduu kana itti aanee dhiyaata. Manni murtii waliigalaa olaanaa federaalaa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa keessaa kan harka qabduu fi yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu kan bira jirtu Laamroot Kamaal bilisa jedhame. Waxabajjii 29 bara 2020 yeroo artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira kan jirtu Laamroot Kamaal bilisaan akka baatu manni murtii waliigalaa olaanaa federaalaa oliyyannoo yakkaa lammaffaa murteesse. Galmee ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa Laamroot Kamaal ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuu isii ragaan agarsiisuu hin dhiyaanne jechuun bilisaan akka gadhiifamtu ajajuu hordofeem abbaan alangaa oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti fudhachuun isaanii yaadatama. Ajjecha artistii gameessa kanaaf uummata Oromootiin kan shakkamtu Laamroot Kamaal manni murtii waliigalaa olaanaa federaalaa daddacha guyyaa kaleessaa onkoloolessa 20 bara 2021 ooleen abbaan alangaa ragaa gahaa shakkamtuu kana irratti dhiyeessuu hin dandeenye jechuun bilisa baasuu isaa Dooche Veeleen gabaaseetii jira. Laamroot Kamaal yeroo artistii Haacaaluu Hundeessaa rukutameem deeggarsa taasisuu dhabuu isiitiin akka gaafatamtu kan jedhe manni murtichaa kanas manni murtii federaalaa akka laaluu ajajeetii jira. Ogeessonni seeraa akka jedhanitti akkaataa manni murtii jedhu kanaan Laamroot Kamaal deeggarsa lubbuu baraaruu taasisuu dhabuu isiitiin adabbii hidhaa ji'a 6 itti muramuu danda'a jechuun yaada isaanii kennuu irratti argamu. Maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa du'a ilma isaanii fi wantoonni du'a isaa booda ta'an dhimma siyaasaaf oolanii jiru jechuun haqni isaa ni baha jedhanii amantaa akka hin qabne dubbataatii turani. Adeemsa haqaa ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa ittiin ilaalamaa ture kana irraa amantaa akka hin qabne maatii dabalatee qaamoleen garaagaraa ibsaa turaniitii jiru. Haati manaa artistii Haacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damisoom eebba albama isaa sadaffaa maalii mallisaa jedhu irratti waa'ee ajjecha abbaa mana isiitiin wal qabatee haasaa taasisteen dhugaan kee rabbii fi intala si bira jirtu qofa bira jirti kan si nyaates kan si nyaachises isima jechuun isiin yaadatama. Ajjecha gameessa aartii Oromoo kanaan wal qabate namoonni 4 shakkamanii kan to'ataman yoo ta'u manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi farraa shororkaa fi yakka dhimmoota heeraa lammaffaa namoota 3 Xilahun Yaamii Kabbadaa Gammachuuf Abdii Alamaayyoo balleessitoota jechuun adoolessa 5 bara 2021 jala murtii kenneetii ture. Haaluma kanaan manni murtichaa dhaddacha hagayya 3 bara 2021 ooleen himatamaa tokkoffaa Xilahun Yaamii jedhee kan abbaan alangaa dhiyeesse irratti murtee hidhaa umrii guutuu Kabbadaa Gammachuu ammootu hidhaa waggaa 18 fi Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 itti murteessuun isaanii yaadatama. Garuu uummanni Oromoos ta'ee qaamoleen garaagaraa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa keessa harka kan qabu Laamroot Kamaal jechuun yaada isaanii kennataa turanis manni murtii Laamroot Kamaal bilisa jechuun ajajeetii jira. Uummata Booranaa fi Wallaggaa bahaatti balaa namtolchee fi uumamaatiin miidhamaniif duulli deeggarsa taasisuu itti fufeetii jira. Balaa hongee Booranatti mudatee fi balaa waraanaa Wallagga bahaatti mudatee wal qabatee torbee darbe irraa jalqabeen uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa duula deeggarsaa sassaabuu taasisaatii jira. Miidiyaan hawaasummaa meeshaa Oromoon cunqursaa ittiin diduu fi duula deeggarsaa ittiin taasisuu ta'aa dhufeetii jira. Kutuun gabaasichaa itti aanee dhiyaata. Uummata Booranaa fi Wallagga bahaatti balaa namtolchee fi uumamaatiin miidhamaniif duulli deeggarsa taasisuu itti fufeetii jira. Balaa hongee Booranatti mudatee fi balaa waraanaa Wallagga bahaatti mudatee wal qabatee torbee darbe irraa jalqabee uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa duula deeggarsa sassaabuu taasisaatii jira. Lafti Booranaa irra jireessi lafa gammoojjii yoo ta'u barana bonni dheerachuu fi qaamni bulchiinsa biyyaa harkaa qabu xiyyeeffannaa kennuu dhabuu irraa kan ka'e beeyladoonnii fi bineensonni kumaatamaan lakkaaman dhumaniitii jiru. Torbee darbe irraa jalqabee suuraawwan beeyladoota fi bineensa mukaa dhumanii fi huqqatan agarsiisuuf fuula miidiyaa hawaasummaa irra naanna'atii ture. Godina Wallagga bahaa aanaa Kiiraamuu fi Guutoo giddaatti weerara finxaaliyyaa Amaaraatiin lubbuu namoota baay'ee yoo darbu kanneen kumaatamaan lakkaaman qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun deeggarsa eeggataatii jiru. Rakkoo godinoota kana lamaan keessatti uumame hordofee dhalattoonni godina kanneen lamaanii lakkoofsa herreega baankii mataan banuun duula deeggarsaa sassaabutti bobba'aniitii jiru. Kana hordofee uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti chaalenjii maxxansuun turtii sa'aatii hamma ta'ee keessatti laayikii koomentii fi sheerii argataniin
mallaqa uummata Booranaaf Wallaggatti miidhamaniif gumaachuu irratti argamu. Miidiyaan hawaasummaa sirna Itoophiyaa bulchuun meeshaa qaamolee diigumsa biyyaatiif socho'anii jedhee ofarrajuun uummata Oromoo biratti garuu meeshaa birmannaa fi diddaa bulchiinsa cunqursaa ta'een erga argamee bobbuleetii jira. Fuulli barruu yookaan feesbuukiin yeroo gameessi siyaasaa Jawaar Mohammad I am Oromoo first jechuun ani jalqaba Oromoodha jedhee irraa jalqabee meeshaa uummanni Oromoo dhiibbaa guddaa ittiin uumu ta'eetii jira. Warraaqsa yookaan Oromoo Protest bara 2014 irraa jalqabeen bulchiinsa adda dimokiraataa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa irratti uummata Oromootiin taasifamaa ture karaa miidiyaa hawaasummaatiin ergaa fi dammaqinsa siyaasaa waliin dabarsaatii turan. Uummanni Oromoo cunqursaa fi diddaa bulchiinsa Itoophiyaatiif qabu miidiyaa hawaasummaatiin agarsiisuu cinatti namoota rakkatanii fi beela'an akkasumas uummata balaa garaagaraatiin qe'ee isaanii irraa buqqaanii fi kanneen mana hin qabne aartistootaa fi qaamolee deeggarsa barbaadan hedduuf fuula miidiyaa hawaasummaatti fayyadamuun deeggarsa taasisaa tureetii jira. Miidiyaan hawaasummaa uummata Oromoo biratti meeshaa duula deeggarsaa ittiin taasisanii fi rakkoo uummataa ittiin ibsan ta'aa dhufeetii jira. Shamarran Oromoo dabalatee hidhamtoonni Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa humnoota tikaa murna bilisiginnaatiin qabamanii godina addaa naannoo Finfinneetti kan argamu mana hidhaa Daalattii jedhamu keessatti hidhaman daramaa jiraachuun himame. Gama biraatiin qeerroo fi qarreen gaafa irreechaa waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Moojjootti hidhaman murtii malee mana hidhaa keessatti rakkoo keessummeessaa jiraachuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniin gabaasaa Muhammad Faantallee Na'imaa Umartu dubbisa. Shamarran Oromoo dabalatee hidhamtoonni Oromiyaa bakkoota adda addaarraa humnoota tikaa murna bilisiginnaatiin qabamanii godina addaa naannawaa Finfinneetti kan argamu mana hidhaa Daalattii jedhamu keessatti hidhaman dararamaa jiraachuun himame. Jiraattuun magaalaa Finfinnee qaamaan wayitii garagaraatti hidhamtoota kanneenitti deddeebi'uun hordofaa turte akka OMN'f ibsitetti hidhamtoonni godina addaa Finfinnee magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa Jahaa Daalattiitti hidhaman irra jireessaan maqaa Abaawoo Shanee wajjin hidhata qabdan je'uun waan hidhamaniif reebichi humnaa olii irratti raawwatamuun namoonni hedduun qaamaa akka hir'atan himti. Namoota muraasa ilkaan irraa caccabsanii jiru. Garii ammoo miilli isaanii naaffatee jira. Gariin immoo fuulli isaanii bubburuqee jira. Gaafa onkololeessa 19 bara 2021 lammaffoo dabre kanan deemee gaafadhe mana hidhaa keessatti boolla akka manaatti qotame keessatti qorannoo ja'anii nu reebu. Bishaan qabbanaa keessa nu buusanii nu tumu. Jiruu ilmoo namarraa nu baasanii jiru jechuun himatu jetteet ibsite. Hidhamtoota maqaa Abaawoo Shanee wajjin hariiroo qabu jechuun farrajanii hidhan kanneen keessaa muraasa murtiin dabaa itti kan murtaa'e yoo ta'u hedduun isaanii murtii malee mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu dubbatti maddi Oromiyaa miidiyaa neetworkituun. Hidhamtoota kanneen maqaa gaafannus nageenya isaaniitiif yaaddeessaadha jechuun maddi teenyatuun maqaa isaanii dhahuurraa if qusattee jirti. Hidhamtoota shamarranii hedduu keessaa Urjii Alamaayyoo, Kuulanii Bagree, Sabboontuu Aliyyii fi Liidiyaa Abarraa yeroo dheeraaf yakka tokko malee mana hidhaa Daalattii keessatti reebicha poolisiitiin miidhamanis wal'aansarraa ugguramanii jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin qeerroo fi qarreen gaafa irreechaa waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Moojootti hidhaman murtii malee mana hidhaa keessatti rakkoo keessummeessaa jiru. Kanuma sababeeffachuun akka sagaleen isaanii dhagahamu dirmannaa barbaannaa jechuun maatiin hidhamtootaa iyyachaa jiru. Odeeffannoon maatii hidhamtootaa irraa nu dhaqqabe kan addeessu gaafa irreechaa hora Finfinnee irreeffattoonni nagayaan xumuranii irreecha hora sadee irreeffachuuf gara Bishooftuu osoo deemaa jiranii karaan Bishooftuu geessu baay'ina konkolaataa irraa kan ka'e waan cufaa ta'eef Moojootti boqotanii humnoonni tikaa bilisiginnaa namoota hedduu magaalaa Moojootti hordofuun hoteela isaan irbaata itti nyaataa jiranitti marsanii akka hidhanidha kan maddeen himani. Namoonni imala irreechaarra jiran kan gaafa sana qabaman hanga har'aatti waajjira poolisii qajeelcha magaalaa Moojootti hidhamuun dararamaa jiraachuutu ifoome. Namoota hidhaa kana mudatan keessaa kan karaa maatii isaanii maqaan dhaqqabe barsiisaa Hussein Riskuu, Samiiraa Roobaa, Hayaat Roobaa, Gammachuu Ayyaanaa, Naatii Amaanee, Abdii Alamuu fi Worqinesh kanneen ja'amanidha. Namoonni kunneen irra jireessaan baatuu irraa waan dhufaniif wayitii amma
amma maatiin baatuu irraa deddeebi'uun hidhamtoota kanneen hordofaa akka jiran Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Kana malees namoonni 300 olitti tilmaamaman kan irreecha hora arsadee irratti waajjira poolisii duwwaa tokko magaalaa Bishooftuutti hidhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. hidhattoonni sirna biltsiginnaatiin deeggaramuun naannoo Somaalee irraa daangaa as tarkaanfachuun jiraattota aanaa Cinaaksan irratti dhukaasa bananii lubbuu namoota lamaa darbuu kanneen biroo ammoo hedduun madaa'anii jiru. Kana malees namoonni 17 ol ta'an hidhattoota kanneeniin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii dhabamee jira. Faayisaa Eliyaas guutuu gabaasichaa qindeessitee jirti. Harargee bahaa magaalaa Cinaaksan keessatti hidhattoonni sirna biltsiginnaatiin deeggaraman naannoo Somaalee irraa daangaa as tarkaanfachuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun miidhaa cimaa dhaqqabsiisan. Dhukaasa baname kanaan lubbuun namoota lama olii kan dabarte yoo ta'u kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an ammoo madaa'anii jiru jaame. Kana malees namoonni 10 ol ta'an ammas butamuun achi buuteen isaanii dhabamee jira. Hidhattoonni kunneen kaleessa waaree booda hawaasa nagaa irratti dhukaasa kan banan yoo ta'u manneen jiraattootaas ibiddaan gubamuutu himamam. Haalli nageenya aanaa Cinaaksan keessa jiru daran hammaatee jira. Barii har'aas namoonni 7 biroo butamuu OMN odeeffatee jira. Lola araddoota Puraanootii fi Korolee jaaman keessatti hidhattoota kanneen hawaasa irratti baname hordofuun abbootii warraa lakkoofsaan hedduu ta'an qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiru. Lolli aanaa Cinaaksan keessatti taasifamaa jiru kun kaayyoon isaa uummata Oromoo saboota birootiin walitti buusuuf shira sirna biltsiginnaatiin xaxamee hojiitti hiikamaa jirudha jedhu kanneen dhimmichatti dhiyeenyaan hordofaa jirani. Weerara daangaa babal'ifannaatiin saboota obbolaa lamaan Oromoo fi Somaalee walitti buusuun dantaa siyaasaa isaanii jidduu barbaadachuuf bara bulchiinsa mootummaa Wayyaanees kanumaatu hojjetamaa ture. Ammas yakki fakkaataan akkasii sirna Abiy Ahmediin hoogganamuun raawwatamaa jira. Sababii ta'eef uummanni Oromoo fi Somaalee kana harkatti fashaleessuu danda'utu irra jiraataa jiru kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbise. Finfinneetti dhiyoo kan jirtu magaalaa Dabra Birhaanitti uggurri sochii labsame. Waraana naannicha keessatti deemaa jiruun qabiyyee lafa bal'aa fi kisaaraa lolaatiin muddama keessa seenee kan jiru biltsiginnaan naannoo Amaaraa ammas magaalota keessatti labsii dhorkaa sochii daangeessuu baasuu itti fufeetti jira. Guutuun gabaasicha kanatti aaneetiin dhiyaata. Finfinneetti dhiyoo kan jirtu magaalaa Dabra Birhaanitti uggurri sochii labsameetii jira. Waraana naannicha keessatti deemaa jiruun qabiyyee lafa bal'aa fi kisaaraa lolaatiin muddama keessa kan seenee jiru paartiin biltsiginnaa naannoo Amaaraa ammas magaalota keessatti labsii dhorkaa sochii daangeessuu baasuu itti fufeetii jira. Humnoonni Tigraay baatii lama dura magaalota akka Lamaxaam, Qobboo, Waaldiyaa fi Laallibalatti dhiyaachuu hordofeem labsii uggura sochii magaalota kanneen keessatti buusaa kan ture sirni biltsiginnaa. Uggurri sochii kunis yeroo ammaa funyaan Finfinnee jala gaheetii jira. Humni ittisa Tigraay loltoota biltsiginnaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuun magaalota murteessoo ta'an to'atee kallattii bahan kibbaa fi lixaa naannoo Amaaraatiin sochii itti fufuun baatii tokko duras uggurri sochii kun magaalota akka Bahaar Daar, Gondar, Dasee fi Kombolchatti babal'ataa dhufeetii ture. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa ammas uggura kana itti fufuudhaan funyaan Finfinnee jalatti kan argamtu magaalaa Dabra Birhaan keessatti labsii uggura sochii namaa fi konkolaataa baasuun dhagahameetii jira. Ibsi koominikeeshinii mootummaa biltsiginnaa magaalatti akka jedhutti yaaddoo nageenyaa kanarraa ka'uudhaan dargaggoonnii fi jiraattonni magaalaa Dabra Birhaan qaamolee nageenyaa wajjin qindaa'uun nageenya naannoo eeguu qabu jedha. Itti fufuudhaanis magaalaa Dabra Birhaan keessatti buqqaatonni hedduun qubataa waan jiraniif farreen nageenyaa juntaa fi shanee jedhanii moggaasan buqqaatota kanneen itti makamuudhaan sodaa nageenyaa uumuu waan danda'aniif hordoffiin jabaan irratti taasifamuu qaba jedha. Ibsi ugguraa fi murtiin magaalaa Dabra Birhaan keessatti bahe kunis dhalattoota Tigraay fi ilmaan Oromoo magaalattii keessaa fi naannawa ishee jiraatan saamuu fi ukkaamsuuf labsii bahee tahuu muuxannoo kanaan dura magaalota biroo keessatti raawwataman irraa beekuun kan nama rakkisuu miti jedhamaatii jira. Waraanni biltsiginnaa tibba kanas adda waraanaa Daseem warra Baabboo fi Dalantaa dabalateem addoota waraanaa hedduu irratti mo'amuu hordofeem uggurri labsii biltsiginnaa baasaa jiru kun humnoonni Tigraay lola deemaa jiru kana keessatti olaantummaa argataa jiraachuu isaanii agarsiisa jedhamaatii jira. Sirni biltsiginnaa baatii lama dura uggura sochii magaalaa Allamaxxaa fi Qobboo keessatti labsee ture yeroo ammaa fageenya kiiloomeetira 460 duubatti deeme uggura sochii kana baasuu isaa biyyattiin guutumatti harka sirnichaatii bahaa akka jirtu agarsiistuu guddaadhas jedhamaatii jira.
Magaalonni naannoo Amaaraa gurguddoo kan tahan Dasee fi Kombolchaa loltoota humna ittisa Tigraayin marfamuun dhagahame. Humnoonni Tigraay haleellaa waraana Biltsiginnaa irratti taasisaa jiranii itti fufuudhaan magaalota Dasee fi Kombolchaa marsuu isaanii beeksisaniitii jiru. Torbee tokko asitti karoora haleellaa waraana Biltsiginnaa fashalsuun injifannoo waraanaa guddaa argachuu kan labse waraanni Tigraay magaalota gurguddoo akka Dasee fi Kombolchaan fageenya dhiyootti marsuu isaa komaandi poostii loltummaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseetii jira. Komaandi poostii loltummaa Tigraay akka ibsitti magaalonni tarsiimoo loltummaa murteessoo ta'an kanneen akka Bizimaa fi Hayiq jedhaman to'atamanii qabsaa'onni isaanii kallattii hundaan gara Dasee fi Kombolchaatti qajeelaatii jiru. Magaalaa Daseetti manneen daldalaa hedduun cufaa ta'uu fi jiraattonni magaalattii keessaa bahaa akka jiran gaazexeessaa lammii biyya alaa tokko Dasee irraa gabaaseetii jira. Magaalota lamaan jechuun Dasee fi Kombolchaa keessaa ammas namoonni hedduun waraanicha baqachuun gara Harbuu, Kamiseen, Shawaa Roobitii fi Dabra Birhaanitti baqachaatii jiru. Oduu biraatiin ammoo waraana Biltsiginnaa gidduutti wal dhabdeen uumamuun sirnicha keessatti jeequmsa guddaa kaasaa akka jiru maddeen keessoo sirnichaa irraa hubachuun danda'ameeti jira. Wal dhabdeen kun dura qondaalota Biltsiginnaa Bahar Daarii fi Finfinnee jiru gidduutti uumamuu gabaafamaatii ture. Yeroo ammaa ammoo humna faannoo jedhee of waamuu fi poolisii naannoo Amaaraa gama tokkoon ta'uu loltootaa fi ajajoota waraanaa saba biroo tahan irratti haleellaa geessaa jiru jedhan maddeen keenya. Yeroo ammaa dabballoonni fi humnoonni faannoo ofiin jedhanis rakkoo keessoo Biltsiginnaa kana ifatti dubbachuu eegalaniitii jiru. Walitti bu'iinsi waraana Biltsiginnaa keessatti dhalate kunis babal'atee naannoo Amaaraa godinoota Gondariif Goojjam keessatti to'annaa Biltsiginnaa giddu galeessaatiin ala bahuu danda'a jedhamaatii jira. Sabni Biltsiginnaa gama isaatiin waamicha duula atantamaa taasisuu itti fufeetii jira. Ibsi karaa waajjira koominikeeshinii Biltsiginnaa bahee akka agarsiisutti sochii uummataa waliigalaatiin weeraraan irratti raawwatamee ofirraa qolanna jira. Ibsi Biltsiginnaa kunis buusii fi hiriira baratameen uummata daraaruu malee tarkaanfii siyaasaas ta'e kan waraanaan kana jedhamu fudhachuu akka hin dandeenye qabatamatti mul'ataa jira jedhu taajjabdoonni dhimmicha irratti yaada kennaa jiran. Oduu biraatiin Neezerlaandii lammii Eertiraa namoota daddabarsu kan Itoophiyaatti miliqee tarree namoota barbaaddu keessa galchite. Abbaan alangaa Neezerlaandii lammii Eertiraa kan namoota daddabarsu Kidaane Zakkaariyaas Habtamaariyaam tarree namoota dhimmitee barbaaddu keessa galche jechuun Associated Press gabaase. Dhalataan lammii Eertiraa kun namoota seeraan ala daddabarsuu fi ajjechaa baqattoota lama irratti raawwateen himatamee dhimmi isaa Finfinneetti osoo hordofamaa jiru mana murtiitti miliquun bade. Miliqee baduun isaa qaamota mirga ilmaan namaatiif quuqamanii fi akka mana murtiitti dhiyaatuuf dhiibbaa taasisaa turan hedduu mufachiiseetii jira. Waxabajjii darbe keessa Itoophiyaatti bakka inni hin jirretti hidhaan umrii guutuu itti murtaa'eetii jira. Yeroo ammaa Kidaane Zakkaariyaas bakka inni jiru kan hin beekamne yoo ta'u biiroon abbaa alangaa Neezerlaandii Kidaaneen Eertiraanota gara biyyoota Awurooppaa deemuu barbaadan gudeeduu hiraarsuu fi dirqisiisee mallaqa saamuun yakkaawwan jedhamaniif itti gaafatamaa jedheetii jira. Kidaaneen nama hamaa addunyaa kana irratti maqaan isaa namoota seeraan ala daddabarsuun ka'e keessaa isa tokko. Biyya Liibiyaa keessaa kaampii godaantonni 10,000 keessa jiraatan akka qabus dubbatama. Gareen Kidaaneen hoogganamu godaantota gara Awurooppaa ce'uuf deeman Liibiyaatti ukkaamsuun godaantotaa fi maatii godaantotaa biyyoota biroo jiran irraa dirqamaan mallaqa fudhataatii ture. Kaampii Liibiyaa Baanii Waalid jedhamu keessatti godaantonni waggaa tokko caalaa ukkuramu. Godaantonni kaampicha yeroo seenan Suudaan irraa Awurooppaa ga'uuf qarshii walii galan caalaa gaafatamu. Amma qarshii gaafataman kafalanitti gidiraan irra gaham. Sababa kanaan lubbuun godaantota Afrikaa baay'een kaampii kana keessatti darbuu isaa gabaafamaatii ture. Namni tokko doolaara 5,000 hamma 12,000 akka gaafatamus ibsamaatii ture. Kanaanis maatiin baay'een ilma isaanii dararaa keessaa baasuuf hiyyoomanii jiru. Neezerlaandii biyyoota biroo wajjin ta'uun yakkamaa kana seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jirti jechuun Associated Press gabaaseetii jira. Oduu gama Saudi Arabiyaa irraa arganneen biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii furmaataa dhabuun dararaa hedduu keessummeessaa kan jiran lammiileen Itoophiyaa guyyaa guyyaan du'aaf saaxilamaati jiru. Manneen hidhaa Xariiqal Al-Kajrii fi Dammaam jedhaman keessatti lammiileen Itoophiyaa torbee kana keessa lubbuun dabartee akka jiranii fi kanneen mana hidhaarraa baafamanii dhabamsiifaman illee jiraachuu odeeffannee jirra. Na'imaa Umar gabaasa guutuu isinitti himte.
Biyya Saawudi Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii furmaata dhabuun dararaa hedduu keessummeessaa kan jiran lammiileen Itoophiyaa guyyaa guyyaan du'aaf saaxilamaa jiru. Daa'imman, manguddoo, dargaggootaa fi dubartii osoo hin jenne lubbuu lammiilee kanneenii manneen hidhaa keessatti dabraa jiraachuu fi kanneen yeroo dhukkubsatan maqaa mana yaalaa geeffamtaniitiin achi keessaa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamanis jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Manneen hidhaa Xariiqa Alkarjii fi Dammaam jedhaman keessatti lammiileen Itoophiyaa torbee kana keessa lubbuun dabree jira. Mana hidhaa Xariiqa Alkarjii keessatti guyyaa kaleessaa dargaggoon ammaaf maqaan isaa addaan hin baramin kan sabaan Amaara ta'e tokko lubbuun dabru dhalataan Oromoo wajjin achi jiru himee jira. Torbaanuma kana keessa mana hidhaa Dammaam jedhamu keessatti dhalataan Oromoo Naazii Muhammad jedhamu du'ee jira. Mana hidhaa Xariiqa Alkarjii keessatti kutaa tokko keessatti namoota 400 ol kan ta'an erga hidhamanii ji'a torbaa ol lakkoofsisanii jiru. Lammiileen kunneen yeroo ammaa qabbana hammaataa kanaan lafa qullaa simintoorra oolanii bulaa jiru. Akkasuma nyaata gahaa argachaa hin jiran. Yeroo kanatti wanti akkaan nu gaddisiisee fi nu yaaddesse jedhan lammiileen kun nama du'ellee lafaa fudhachuu dadhabne eegdonni mana hidhaa nama nu biraa du'e alatti gad darbanii gubbaa dhaabbatanii qoosu. Sababa kanaaf nuti nyaata dinnullee nu dirqisiisanii jira. Dhalataan Oromoo mana hidhaa keessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Imbaatiin biraa dhuftee nama silaati amma irra gurbaa tokko nu biraa du'e. Walloodha gurbaan namaarra ulaa dura jira amma wallaahi kan rabbiin na gaafatu guyyaa irraa. Torbaanuma kana dhalataan Oromoo iddoon dhaloota isaa magaalaa Calanqoo ta'e dargaggoo maqaan isaa Naazii Muhammad jedhamu mana hidhaa Dammaam keessatti lubbuun dabruun reeffa isaa maatiilleen akka ittiin dhiyaanne dhorkamee jiraachuun odeeffannee jirra. Torbaan sadeen har'aa immoo dhalataan Oromoo dhalootaan Arsii aanaa Sirkaa ta'e kan maqaan isaa Ridwaan jedhamu dhukkubsatee mana yaalaa si geessina jechuun erga baafame achi buuteen isaa dhabamsiifamuu itti dabaluun himee jira. Namni kun imbaasiis ta'ee qaamni dhimmi ilaalu nu quba hin qabu kan jedhan lammiileen kunneen warreen mana hidhaa keessa jiran akka malee rakkachuun haala gaddisiisaa keessa jiraachuu dubbatu. Namoottan muraasni dabree gara biyyaa galaa jiran kunneen namoota magaalattii keessaa maallaqa isaaniitiin galmaa'anii galaa jiranidha malee kanneen mana hidhaatti rakkataa jiran furmaata tokkollee argataa hin jirru. Kanaaf qaamni haalli nu keessa jirru kun itti dhagahamu karaa danda'ame hundaan nuuf iyyaan dhaamsa lammiilee kanaati. Oduu keenya xumuraatiin haati Oromoo baqattee biyya Masrii jiraatu takka ijoollee shan nagaan hoffolte. Dhalattuun Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo kutaa bulchiinsa Maadii jiraattu hospitaala Al-Sanaabil jedhamutti ijoollee shan deette. Haati ijoollee tana deette Hanaan Nuraddiin tan jedhamtu yoo taatu abbaan ijoollee ammoo Amaan Huseen jedhama. Daa'imman shanan keessaa tokko battalumatti lubbuun kan dabarte yoo ta'u ijoollee dhiiraa sadii fi dubrii takka walumatti ijoolleen afur fayyaa guutuun jiraachuu ogeessonni fayyaa mirkaneessaniiti jiru. Haati ijoollee shan bakka takkatti offoltes fayyaa guutuu irratti argamte. Abbaan maatii addatti OMN'f yaada kenneen kun kennaa rabbiiti. Kennaan kana rabbiin irraa argachuu kiyyatti gammadee jira jechuun dubbate. Maatiin kun bara 2020 keessa bultii kan ijaarratan yoo ta'u dhala isaanii jalqabaatiin maatii ijoollee hedduu ta'uuf carroomaniiti jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessa jiraatan maatii bakka takkatti ijoollee hedduu argatan kanaan baga gammaddan jechuun deeggarsa taasisuu irratti argamu.